الشما هركفون جرى جرتو نجا فيا كيسني وردفتو توساتو بجلا ودرقمتن أنا جرى نجا فيا الحمد لله بقى نجا تاتني أكسما رنتنا حرمتنا مجانسي قالوا في هدو جمني بقى جمد سين بربانا مبارك مسمى لسمان قالتو مسان جنة مجا كنا في حرمتنا نمني هم بين انجرو جتودا waggaa tokkoof Sumaalee keessatti hidhamee mana hidhaa ture akkuma beeytanii gaala abbaa dhibbatuuyyuu harkaa du'ee kan ummataa jechuudha sababa saniin mana hidhaa ture birrii doolaara kuma 37 akkasitti qabatanii turanii sababa saniin harmeen kuma 37 miti doolaara kuma 3 argadhu jettee boottee ummanni keenya bakka jiruun mubaarak musammaa hedduu galatoomuu abbaa rakkataa xiqqaa guddaan jedhu nama hunda bira dhaabbata rabbiin fayyaa isaaf haa kennu ummata kakaasuudhaan ummata waliin qabuudhanii mucaa kana lubbuu isaa baasee jira akkasuma harmee teenya tanallee gammachiisee jira jechuudha isiin mucaan kiyyaanii mallaqa kana ga'u kafalee man hidhaa sanii sabaafachuun danda'u jettee si abdii murtee rabbiin gargaaruudhaan mubaarak musammaatii fi akkasuma hawaasni keenya itti ba'uudhaan Aliyyi Saabit Hamzaa Sheekh Jaabir mubaarak musammaa hedduun isaanii haala kanaan gargaaruudhaan mucaa kana lubbuu isaa baasanii jiru. Mucaan kun amma gara biyya harmee ofii biratti galee jira jechuudha. Kanaaf waan hawaasni jedhu walumaan kan ilaallu ta'a. Hordofame. Yaa obboleeyya kiyya mee gara qalbii keessanii deebi'aa rabbi sodaadhaa. Warri bakka namni uummataaf waa hojjetu dhaytanii bakka namni sabaaf waa hojjetu dhaytanii rabbii keessa sodaadhaa kijibaan hawaasa kana gogoosu jirta yaa moo rabbii isinuma sodaadhaa. Warri halkanidaa hojii mana san keessanii daqiiqaa 30 fuuluma gastii ammallee jiru tanarraa nu gogoosaa turtan mee gara qalbii keessanii deebi'aa rabbii keessan sodaadhaa. Akka mana kanatti wanni dabaa hin hojjetamne qalbiin teessan ni beekti rabbiinis ni beeka akka hojjetamteetis hin turin nuti hundinuu ragaadha mana mubaarak musammaatti garuu ajendaan isin alaa qabattanii dhuftanii yeroo baay'eetti deddeebitanii namaa hojjetuuf jeeqan kun yaa jara keenya sammummaan teessan mee isin haa waqqasu sammummaan teessan isin haa homattu nama waa hojjetuuf waan hojjetuun laadhaaf yoo cinaachi dadhabaa qabaate cinaachi dadhabaa isaa san jabeessuuf tattaafadhaa. Harmee tokko gammadde bakka rabbiin waan inni waliin hojjetu dhiyeessuufiif hojjedhaa rabbii isinuma sodaadhaa. Waan sabaa irratti gufuu walitti ta'uu dhiisaa jara keenya. Dhugaa walitti himnaa waan sabaa irratti waan sabaaf hojjetamu irratti ajendaa bocuu wal jaartanii gareen nama dhuftanii shororkeessuu rabbuma isinuma sodaadhaa dhiisaa namaachaa miti. Namoota qulqulluu saba kanaaf hojjetu bu'aa tokko irraa dhabuuf jecha maqaatti baasuu nama keessaa baasuu mooraalii isaa cabsuu hamilee namaarra deemuu akka nuti feenu maaf nuun taaneedhaas nama heddhiisuu eessallee nun geessu gara keenya borullee arrallee kan hojjennee hojii hojjenneen akka arraa kanatti irraa gammannu yoonumaaf tokkummaa fi jaalalaan dhaabbannee wajjin hojjenne qofa kanaan ala ibsomna wal somna bakka takka bakka nuti hin dhaabne hin jiru. Gorsu bareeda. Dhaamsi kiyya kun kana booda deebi'ee waan akkanarraa isinitti dubbachuu dhabuutu malaan. Ammaraataan taane jibbansa namaan qabu jibbansa saba kiyyaan qabu jaalaloo taate malee. Garuu shiraa fi daba isin deemtaniin sammuun xiyya keessummeessuu hin dandeenye. Eegaan dhufee waan hojii uummataa tanas seene wanni hin yaadin ta'in ani harka lakkaawamtee hin dhumtu. Arrakkaan laalee harku jirutti moggaan xiyya cufti na diinoonfachuu jirti. Waan takka balleesseetiin garuu. Akkuma beekamu Aliyyi Saabitis gorsarra jira.
ummata keenyanii waan hin taane dalaguun akkasuma nurraa haa dhaabbatu jechuu isaati. Fakkeenyaaf waan mubaarak hin qabne fa'aa irra kaayuu ummata sabaaf yaadu gara biraatti fudhatanii waan biraa yaadu isiniif gala jedheetanii yaada. Kana gorsutti jira. Mee hundaafuu numa dhageeffanna hunda isaaniitu. Haalli isinitti nama hojjetuun itti deemaa jirtan waan oromummaa wajjin wal hin simanne, waan safuu fi aadaa fi duudhaa Oromoo hin fakkaanne, waanyoo fokkattuu shira badaa gareen muraasni hawaasa kana keessaan deemaa jirtan. Isiniif beektan Rabbiin isin beeka. Ani kan isin dhaammadhu Rabbii isinuma sodaadha. Rabbuma tokkicha isinuma sodaadha. Osoo jirtu Oromoo wal biratti hin duutu, wal biratti hin duunu jedhee nama bahee iyyu yoo dandeessan gargaara. Yoo hin dandeenye harka keessan irraa deeffadhaa ta'a. Nuun malee maataati, naan malee maataati, gara kiyyaan malee maataati. Gufuu ta'uun hin barbaachisu. Obboleessi kee goonaan sii godhe. Kan gargaarame qaama keeti, saba keeti. Rakkoo isaatu si miidha malee abbaan fedhe hojjetee yoo namni keessun ittiin eewalan, namni keessun ittiin dandamate ati yeroo hundaa'u faayidaa waadha malee kasaaraa miti jechuudha. Akkasitti namana diin keenyallee sanin nu ajaja, safuu fi hoodni Oromummaallee sanin nu ajaja. Yoo diddanii haaluma jiru kanaan itti fufna jettan Rabbiin isin gubbaa jira, jabaan laafaa kiyyaan ta'e isin gubbaa jira. Ani moggaati hunda jinoomsu osoo laalee argu ummata sammuun isaanii dhugaa fudhachuu hin dandeenye wajjin wal qabee qabsoo yeroo dheeraatiif akkaan itti miidiyaa kanarra jiru namuunaaf ragaadha. Ammoo akkasuma akkuma beekamu obboleessa keenya Sumaalee keessatti dararamaa ture kana Mubaarak Musammaa Liyyisaa Beetti akkasuma Hamzaa Sheekh Jaabir walii galuudhaan uummata kakaasanii bakka jiru qarqaarsa godhanii fi mallaqaa doolaara 37,000 sanii ol walii qabanii mucaa kana mana hidhaa san keessaa baasanii mallaqa sanirraa kafalanii. Asirratti namoonni tokko namni haala gadhee yaadu akkasuma nama qarqaaru isaaf hin taane akkamitti wanni kun nuun alatti ta'ame mucaa kana odoo nu qarqaarsifnee baafnee ka jedhu hinaaffaa ni beeytanii. Akkasuma waan akkasiitii fi namoonni tokko duula Mubaarak irratti bananii jechuudha. Kana waan ta'eef hundaa ol Mubaarak Musammaa eessumatti iyyuu Oromoo biratti fudhatama qaba. Akka nama tokkotti akka nama Oromoo tokkotti Mubaarak Musammaa ni dinqisiifadha. Xiqqaa guddaan jedhu ijoollee teenya bakka hundatti isaanii rakkataniif namni dursa jalqaba dursa sagalee ta'uuf Mubaarak Musammaati jechuudha. Miidiyaa kanarratti namni isaa hin beekne hin jiru. Fakkeenyaaf waggaa 2 fi 3 dabre kana ijoollee keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti lubbuun isaanii dabraa bahe akkasuma rakkataa turan. Namni jalqabaa waliin feessal uffatee miidiyaa irratti gadi ba'ee uummata guutuu eeyyisiisee sagalee uummataaf akkasumatti ijoollee saniif ta'e uummanni sun ijoolleen sun hundi isaanii amma gara biyyaa galanii jiran jechuudha. Kanarraa kan ka'e Mubaarak Musammaa hedduu jaalanne hedduu kabajna. Akkuma beekamu Mubaarak Musammaa geemii tapha qaba jechuudha. Ji'a ammas deemu kana bulii 18tti qaba. Hundi keessan waan qabdaniif waan dandeettaniin abaaboo takkaanis waan dandeettaniin guyyaa san namni Rabbiin isin dandeessise waa darbadhaa fi isiniin jechuun barbaade tuni asumaan dhaamsa kooti. Ummii teennatanis baga gammaddee baga Rabbiin isii gammachiise mucaanis illee galee fi jira. Kuni gammachuu guddaadha. Namni fira qabu namni nama qabu eessumattuu rakkoo fedhe keessaa bahuu danda'a jechuudha. Gammachuu guddaatu natti dhagahame akka nama tokkootti. Asuma amma yaada jaraa kana waliin haa dhaggeeffannu. Akkasuma jira rabni. Wallahi saadi dambe afuri ol akkasitti ta'amu ta'e jechuudha. Rabbi keenya haa ta'u
jabaadhaa Oromotiyaa. Sagalee jiraarani loode sagaleen kan ke ummata bira dhagamaan jiru. Malee kan jiru sagalee jiraa keero. Dubbatu sagalee isa dhagaa jira garuu namni dhagaan jiru jira. Komentii jalatti. Ayyaani booda seenaa yoo sagalee kee dhageessini mungkin telefoon irratti bu'ee sanumaaf didata. Ummai dhagamaati dubbadhu looderi. Jira yaalan jira. Baay'ee galata. Mube nama baasi lamni gabaabsee yaada kan natu namu gammachuu kana. Reefillee waan seeniif ummaati jalleeni baga rabbil mooteesi baasee jedheeni jira. Namoota biraatillee carraa kennaa abbaa abdii baay'ee galatoomii hedduus kabajaa jaalala siif qaba. Wanti asirratti dalagaa jirtu waan gaariidha. Geemii keessan dhiiftetiin dhimma Oromootii asitti galtee jirtaa samoona kana. Hundi keessanuu galatoomaa qeerroon kennallee galatoomii. Ulfaadhaa abbootii gadaa kennallee rabbi jazaa keessan haa kafalu. Warroonni obboleessa kennallee gargaartan firoo obboleessa kennaa mucaasanii waa hedduu godhee firoollee itti gadi qabinaa waa hedduudhaaf yeroo rakkinni itti waa dhufullee yeroo jennaa itti baay'ifnu galatoomii jechuun hin barbaada rabbi isaaf haa kennu nama kennate mara rabbi haa kennu. Galatooma kana bakka bu'aa ta'eetiin akka uummata biyya Saudi Arabiyaatti illee hirmaannaan isaanii uummata kenna qeerroo naa hokkolchuu itti aanaa isaa ta'anii galatooma takkiyoo warra Saudi Arabiyaa jagnoota kiyya jedhaani. Takkiyoo galatooma hundi keessanuu fooloo nu deebisa fooloo nu godhaa galatooma fooloo nu godhaa beeji keennoo kennallee galatooma. Abbaabdi timbana kana daran nuuf amma siin jaam qeemasa addunyaa nuuf follow nu godhi abbaabdi follow nu deebisa hundi keessanuu nama kuma tokko as jala jira galatooma Nuu jira jetta abbaabdi. Abbaa abdii atis galatoomii asumaanii geemii shamaraa fi uummata akkas. Neerbi keessan ilma kenna obboleessa kenna. Alhamdulillah shukrii rabbii itti galchuudha wanni guddaa rabbii kennaan galate galfatudha alhamdulillah rabbil alamin. Ammallee biizii ta'een ture reeffan deebi'a. Abbootii ta'een nagadaa tanaan xiqqoo ifaajee baay'ee nurraa qabanii waan jedhudha jirtan natti fakkaata. Waan kana osoo sagantaa itti nu qabdaniiti darannee bareeda jedhee yaada. Rakkoon qabunni kun akkasii viidiyoo kana yoo isinitti tole like share gochuudhanii gammachuu armee keenyaa kana arguu dandeettanii isiniin jedha. Waan viidiyoo koo haga ammaa daawwattaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada.